Yoobsaan Abbabeetii. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota herreegaa kutaa sadaffaa waliin ilaalaa turre har'as boqonnaa arfaffaa isaa xumuraa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa namoonni baay'een YouTube kana laayik, sheer, sabskiraayib ta'uun godhiini callistanii kan bira darbitan baay'ee keessanidha. Dhugaadha. Baay'een keessan nun laallatu maaliif kan kutaa gadii kanarratti xiyyeeffattaa kan jettan baay'een keessanii karaa keessaan na dhaamtanii jirtu sirrii hubadhee jira. Haa ta'uyyuu malee garuu sababni ani kana hojjetaa jiruu fi ijoollee baay'een haala adda addaatiin jiruu biyya bahaansaa yookiin biyya alaa fi kanneen jiran muraasni isaanii waan kana baratanii jiranii kan biyya keessa jiranillee namoonni muraasni irraa barnoota kana argatanii waan hin baranneef namoota muraasni akka irraa baratanii yookiin immoo afaan kanaan bal'inaan hojjetame waan hin jirreef namoonni muraasni irra deebi'anii illee haa hubatanii yookiin haa ilaalanii kan jedhuuf inni xiyyeeffate hojjechaa jira. Kanaaf immoo isinis warreen sadarkaa garaagaraa ol jirtanillee yoo isin fayyaduu baateyyuu isin hin miidhu waan ta'eef laayik, sheer, sabskiraayib gochuu baay'inaan isin jechuu barbaada. Kanis immoo kan yeroo isin gaafadhu kabajaan isin gaafadha jechuudha. Sababni isaa yoo isin fayyaduu barbaade isin hin miidhu anaan immoo na fayyada waan ta'eef jechuudha. Egaa garuma boqonnaa mata duree kootti gaafa darbu kutaa sadaffaa boqonnaa arfaffaa mata duree afur lakkoofsa hundaa hamma dhibbaatti lakkoofsa tokkoof hiruu kan jedhu kana waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gochaa afur tokko irratti abdiin qarshii 30 qabu obboleessa isaaf kenne. Obboleessi abdii qarshii meeqa fudhate? Gaheen obboleessa abdii meeqa ta'a isa jedhudha. Lakkoofsa jalqaba irratti akkuma dubbanne lakkoofsa nuuf kenname sana lakkoofsa tokkoof hiruudha waan ta'eef akka fakkeenyaatti 25 hiruu tokkoof gaafa hennu 25 nama tokkoof gaafa hirru matuma isaa fudhate jechuudha. Hunduma isaatii fudhate kanaaf 25 ta'a jechuudha. Kanaaf haala sanaatiin kan nuti ilaalludha jechuudha. Lakkoofsi hunda kamiyyuu tokkoof yoo hirame gaheen isaa lakkoofsa hiramaa sanaan wal qixxee ta'a jechuudha. Sababni isaa immoo isuma jiru sana tokkichuma isaatu nama tokkicha fudhate waan ta'eef hin qoodamu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin 25 nama tokkoof yoo hirre 25 gahanii jechuudha. Kanaaf gaaffilee armaan gadii irra hirii gahee isaaniis barbaadisa jedhuuf tokkoffaarra kan jiru gaafa laallu 5 hiruu tokkoofidha. 5 hiruu tokkoof gaafa jennullee lakkoofsa mataa isaatii jechuudha. 5 lakkoofsa tokko sana nama tokkoof dabarsinee jechuudha. 7 hiruu tokkoofis deebisnee isuma mataa isaa tooruu mataa isaa jaalli akkasuma jechuudha. Matuma isaatiif dabarsaa jira waan ta'eef jechuudha. 80 hiruu tokkoof gaafa hirrullee 80 nama tokkoof gaafa laalu 80 gahanii jechuudha. Malee kan biraatti hin qoodamu jechuudha. Akkasumallee 19 tokkoof gaafa hirrus akkasuma matuma isaa sana deebi'ee nuuf laata jechuudha. Kanaaf mataa isaa gaafa hirru isuma sana deebisee waan nu kennuufidha jechuudha. Inni kan biraan lakkoofsa hundaa amma dhibbaa jiran lakkoofsa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hiruu jechuudha. Inni kun immoo isa silaarra maal ta'a? 3dhaa olitti ta'aniif irraa jechuudha. Lakkoofsa hundaa amma dhibbaa jiran 3 hiruu jechuudha. Saanduqa gochaa afur tokko keessatti saanduqa xixiqqaa 15 armaan gadii daa'imman 3 wal qixa yoo hirte meeqa isaan gahaa jedha. Kan nuuf kennamee jiru meeqadha? Saanduqa xixiqqaa 15 nuuf kennamee jira jechuudha. 15 nuuf kennamee jira. Meeqaaf immoo irraa daa'imman 3dhaaf irraa jechuudha. Kan nuuf kenname jalqaba 15 hiruu meeqaaf jechuudha. Nama 3 jechuudha. Wal qixa 5dha jechuudha. 5 kana immoo faallaa yookiin immoo galagaltoo hiruu isa inni ta'e baay'isuudha waan ta'eef 5 baay'isuu 3 gaafa jedhu deebiin keenya 15dha jechuudha. Isuma kana immoo deebisnee gara ida'uutiin qoyyaba ida'uutiin gaafa mirkaneessinu 5 ida'uu 5 jechuudha. Kana jechuun deebiin keenya meeqa ta'e 15 nuu laate jechuudha. Sanaaf haaluma sanaan maal goone deebisnee argannee mirkaneessineedha jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf gatiin qubeessaa tokko qarshii 3 qarshii 18tiin qubeessaa meeqa bittaa jedha. Qubeessaan tokkoon ishee meeqadha? Qarshii 3 qarshiin keenya immoo 18 jechuudha. Qarshiin 18 qubeessaa meeqa bitaa? Tokkoon qarshii keenyaa meeqa bitti? 3 bittee jechuudha. Kanaaf gatiin qubeessaa tokkoo ishee qarshii 3 gaafa taatu 3 kana meeqa nuu bittee jechuudha. Deebisneetu 18 kana qarshii keenyaaf irraa jechuudha.
yookiin immoo gatii qubeessaa kana sadii kana 18 qubeessaa meeqa bituu akka isheen dandeessu qubeessaan tokkoon ishee kana jechuudha. 18 kana meeqaaf irraa jechuudha. Sadiidhaaf gaafa jirru deebiin keenya 6 nuuf taati jechuudha. Kanaaf 6 gaafa isheen taatu kunis immoo 18 yeroo 3 walqixa 6 karaa biraa 3 baay'isu 6 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu qubeessaa 6 bittaa jechuudha. Tokko tokkoon keenya meeqa bitanne jechuudha. Qubeessaan tokkoon ishee qarshii 3dha. Qarshiin 18 keenya qubeessaa 6 bitti jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa 3dhaa olii gaafa heerudha inni kun. Inni kan biraan gahee heeruu armaan gadii barbaadidha. Inni kun immoo 21 heeruu 3 fidha jechuudha. 21 gaafa 3 firru deebiin keenya 7 taati jechuudha. Deebiin keenya meeqa nuu taati? 7 jechuudha. 45 heeruu 3dhaaf gaafa heerus akkasuma 15 nuuf taati jechuudha. 15. 15 kana deebisnee yeroo 3 15 3dhaan baay'ifannu isuma meeqa nu taate 45 jechuudha. 2 30 tokkotti yoo itti 15 tidhaani 45 jechuudha. Inni kan biraa 51 heeruu meeqaafidha? Heeruu 3 firra jechuudha. 17 nuu laatte jechuudha. Deebiin keenya kana. 54 immoo deebisnee meeqaafirraa? 4f gaafa hirru 3 gaafa hirru 18 nuu kennite jechuudha isheen immoo. Isuma sana deebisnee waliin irra jechuudha. 60 hiruu 3 fi 20 jechuudha. 72 immoo ammas maal goona deebisnee 3dhaaf irraa jechuudha. 3dhaaf gaafa hirru 24 jechuudha. 24 tokko ishee keessaa mirkaneessinee ilaallu. Ishee jalqabumaa kanaa ilaallu jechuudha. 72 kan nuti meeqa 24 baay'isuu 3 jechuudha. Walqixni keenya 72dha. 72 kana immoo mee diriirsinee haa ilaallu. 24 yeroo meeqa jechuudha? Yeroo 3 24 ida'uu 24 ida'uu 24 jechuudha. 24 meeqa jechuudha? 48 jechuudha. 48 irratti 24 meeqa jechuudha? 72 jechuudha. Kanaaf ishuma kana deebisnee ittiin mirkaneessuudhaaf illee akkaataa kanatti karaa adda addaatiin qoyyaboota keenya fayyadamnee jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan galaanee kumalaa fi buusaan horsiisa re'ee irratti bobba'anii jiru. Re'oota 8 qaban walqixxeetti yoo hiratan meeqa isaan gahaa jedha. Isaan meeqadha nama 3dha jechuudha. 1 2 3 isaan 3dha. Sadan isaanii re'oota meeqa? Re'oota 8 qaban walqixxeetti yoo hiratan meeqa isaan gahaa jedha. Kanaaf kanammoo 8 kana maal goona jechuudha. 8 deebisnee yeroo 3 firraa jechuudha. 8 hiruu 3 jechuudha. 8 hiruu kana 3dhaaf gaafa hiru argaa haftee waliin jechuudha. Kan inni isaan gahu sababni isaa immoo tokko lakkoofsa hiramee hunda isaanii walqixxee hin geenye waan ta'eef jechuudha. Kanaaf 2.6 isaan gahaa jechuudha. 2.6. Sababni isaa immoo 9 yoo ta'e 3 isaan gahaa amma garuu 2.6 isaan gahee jechuudha. Re'oota 8 qaban walqixxeetti yoo hiratan meeqa isaan gahaa? Galaanee kumalaa fi buusaan horsiisa re'ee irratti kan isaan bobba'anidha jechuudha. Inni sadaffaa funyoo meetira 99 dheeratu meetira 3 yoo qooddee iddoo meeqatti qooduu dandeessadha. 99 kana deebisnee meeqatti qoodna jechuudha? Yeroo 3 jechuudha. Yeroo 3 gaafa qoodnu 33 jechuudha. 33dhaan qoodamuu danda'a jechuudha. Qarshiin 75 qabnu 3 meeqa gahaa jedha yookiin namoota 3dhaaf yoo hirre tokkoon ishee kuni meeqa geesse jechuudha? 25 geesse jechuudha. 75 irra 3dha 25 jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii maal gochuu dandeenya? Hiruu dandeenya jechuudha. Kun garuu kan adda isa taasisu hafteedhaan jechuudha. Guutuu isaanii waan hin geenyee fi 2 geesse jechuudha. 2.6 geesse jechuudha. Haala kanaatiin tokko ishee maal gochuu dandeenya? Ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan lakkoofsota hundaa hamma 100 jiran 4 firuudha. 4 gaafa hirru immoo
haftee maleedha jechuudha. Innis haftee malee yookiin immoo haftee waliin lakkoofsa deemuu danda'an keessattidha jechuudha. Konkolaataan tokko boba'aa liitirii tokkoon kiiloomeetira 4 deema. Konkolaataan kun boba'aa liitirii 40 kiiloomeetira meeqa deemaa jedha. Kanaaf konkolaataan tokko boba'aa liitira tokkittiidhaan kiiloomeetira 4 erga deema ta'ee konkolaataan kun immoo boba'aa liitirii 40 kiiloomeetira meeqa deemaa jedha. Tokkittiin ishee 4 deemee erga ta'e kiiloomeetira 40 immoo 40 baay'isuu 4 keenyaa jechuudha. Kanaaf tokkoon ishee kiiloomeetira tokko erga deemee 4 baay'isuu boba'aa liitirii tokkoon kiiloomeetira 4 deema. Konkolaataan kun boba'aa liitira 40 kiiloomeetira meeqa deema? 4 hirra jechuudha kan fakkaatu jechuudha. 4 gaafa hirru 40 yeroo 4 gaafa goonu 10 jechuudha. Tokkoon ishee meeqa deemuu danda'a jechuudha. Konkolaataan kun boba'aa liitira 40 kiiloomeetira 10 deema jechuudha. Tokko isheetiin 4 deeme waan ta'eef 40 isheetiin immoo kiiloomeetira 10 deemuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 10 keessatti ammas biqiltuu 32 sararaan bakka dhaabbii biqiltuu 4tti walqixa qoodama. Isuma sana deebisnee ammas walqixa qooduun dhaabuuf yoo barbaadame sarara tokkorra biqiltuu meeqatu dhaabbata? Tokkoon ishee 32 kana 4 irra dhaabna jechuudha. Deebisnee 4 gaafa jedhu kana immoo 32 yeroo 4 jechuudha. 32 kuni sarara meeqa keessa dhaabbachuu qabdi? Sarara isheen keessa dhaabbattu sanaaf hirraa jechuudha. Deebisnee sarara isheen keessa dhaabbattu gaafa jedhu tokko sararaa sana keessa 8 dhaabbachuu qabdi. 8. Kanaaf haala kanaatiin keenyan argachuu dandeenya jechuudha. Baay'inni biqiltuu jiru iddoo dhaabbii 4f qooduun biqiltuu sarara tokkorra dhaabamu baay'ina isaa argachuu ni danda'a. Kanaaf kunis immoo 32 yeroo 4 walqixa 8. Karaa biroo 4 baay'isu 8 32 jechuudha. 2 ishee 16 2 ishee 32. Kanaaf biqiltuu 8 sarara tokkorra dhaabbata jechuudha. Haala kanaatiin tokko ishee ilaaluu mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokko hiruu keenya haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa hiruu armaan gadi barbaadedha. Lakkoofsa mataa isaadhaa fi lakkoofsota waliin fakkaanneef gaafa hirree argannudha jechuudha. Inni kun muraasa isaanii keessaa hojjennu ammas 4 bira deebi'ee tokkicha mataa jechuudha. 36 4 gaafa hirru 36 keenya 4 gaafa hirru ammas 9 isaan geessi jechuudha. 9 isaan geessi 24 4 gaafa hirru 6 isaan geessi 60 4 gaafa hirru 5 80 4 gaafa hirru 20 isaan geessi isheen immoo 20 100 4 gaafa hirru 25 2 ishee 50 2 ishee 50 dhibbaa jechuudha. Haala kanaatiin tokko ishee maal gochuu dandeenya? Hunda isaanii qooduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan zayitii liitirii 92 meeshaa liitirii 4 qabaatu meeqatu barbaachisaa jedha. 92 kana meeqaa firra jechuudha? 4 firraa jechuudha. 92 gaafa 4 firru 23 nu laatti jechuudha. 92 keenya jalqaba kan nuti qabnu yeroo 4 firra jechuudha. 23 haala kanaatiin arganna jechuudha. Haqxuun tokko qarshii 4 bitama. Qarshiin 64 haqxuu meeqa bitaa? Kanas immoo meeqa goonee arganna jechuudha. Jalqaba 64 keenya 64 irra hiruu 4f hirraa jechuudha. Hirreetu kan nuti maal argachuu dandeenya? Meeqa akka isheen bituu dandeessu argannu jechuudha. Deebiin keenya 16dha jechuudha. 16 bituu dandeessi. Tokkoon haqxuun tokko qarshii 4 waan taateef haqxuu meeqa nu bita? 16 nu bita jechuudha. Teessoon tokko namoota 4 baata. Namoota 76f teessoo meeqatu barbaachisaadha. Kanas 76 kana maal goona? Hiruu 4f jechuudha. 76 gaafa 4f hiramu 19 isaan geessi jechuudha. 19 bituu dandeenya jechuudha. Kanaaf teessoon tokko namoota 4 baata. Namoota 76f teessoo meeqatu bitamuu qaba? Teessoo 19 bitamee irra isaan teessuu qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko isheellee ilaallee mirkaneessuu beekuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan lakkoofsota hundaa hamma 100 jiran 5 firuudha.
Gaafa shanii fi ammas inni isa silaa afurii fi inni kun immoo shanii fi jechuudha. Namoota 85 hiruu yookiin namoota 85 bishaan gamatti ceesisuudhaaf bidiruu 5 qabaanna. Bidiruu 5 barbaachisa. Bidiruun martinuu baay'ina namootaa wal qixaa qabata. Bidiruun tokkichi namoota meeqa qabata? Kanaaf isa kanas maal goona jechuudha? 85 hiruu 5 fi jechuudha. Walqixa meeqa nuu laata? 17 jechuudha. Bidiruun tokkoon ishee nama meeqa qabatte jechuudha? Nama 15 qabatte jechuudha. Ceesisuudhaaf bidiruu 5 barbaachisa. Bidiruun martinuu baay'ina namoota wal qixaa qabata. Bidiruu tokkichi namoota meeqa qabata? Namoota 17 nuu qabata jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko ishee ilaaluu ni jechuudha. Inni biraa kaarotii kiloogiraama 95 guboowwan guboowwan 5 qabatan keessatti maal goona? Qabatan meeqa qoqqooduu dandeenyadha. Isaanis kun adda kanatti kan hojjetamee jirudha. Kaarotii kiloogiraama 95 walii gala kiloogiraama guboon tokko qabatuuf hiruuf ta'a jechuudha. Kunis 95 hiruu 15 yookiin 5 gaafa hirru 19 jechuudha. Kanaafuu guboo 19 barbaachisa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti gubbaatti ilaalle keessatti jechuudha. Tokko tokko isaanii haala kanaatiin maal gochuu dandeenya ilaaluu yookiin immoo beekuuf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan hiruu armaan gadii barbaadidha. 10 hiruu 5 fi deebiin keenya 2 nu laatti. 85 akkuma jalqaba irratti yookiin immoo dura ilaallee ture gaafa sanaaf hirru 16 jechuudha. Inni kuni 55 kan nuti jalqaba barbaadnu. 55 kana deebisnee meeqaaf irraa 5 gaafa hirru 11. 35 akkasuma deebisnee 5 irraa torba laatti isheen immoo 65 akkasumadha. 65 hiruu 5f 13 haftee malee isaan gahaa jira jechuudha. 70 immoo deebisnee ammas 5 irraa jechuudha. Gosa gararraa yookiin immoo kan ittiin kennamee jechuudha. Deebiin keenya 14 mul'attee jechuudha. Tokko tokko isaaniitti yoo baasne san arganna. Inni lammaffaa namoonni 5 waldaan gurmaa'anii hoolota horsiisan keessaa 100 yoo hiratan meeqa isaan gahaadha? 100 hiruu 5 fi jechuudha. 100 hiruu 5 gaafa jennu deebiin keenya meeqa geesse jechuudha? 20 irraan geesse jechuudha. 20 tokko tokkoon isaanii meeqa fudhatu? 20 fudhatu jechuudha. Kutaa tokko keessaa 90tu jira. Teessoo 90 yookiin immoo taa'umsa 90 teessoo kana tooraan garee walqixaa 5tti yoo qoodde yookiin qoodne tokkoon garee teessoo meeqa qabaataa jedha. Jalqaba meeqa qabna? Teessoo 90 kan nuuf laatame jechuudha. Teessoo 90 kana immoo deebisnee nama meeqaaf? Nama 5 qoodna jechuudha. Teessoo 90 yeroo 5 gaafa qoodnu 18 jechuudha. Teessoon kun 18 qoodne yeroo 5 jechuudha. Barattoota 30 garee walqixxee 5tti qooduun fiigicha gabaabaa dorgomuu barbaadan gareen tokkichi miseensota meeqa of keessaa qaba? 30 kana meeqaaf irra jechuudha? 5 deebisnee irra jechuudha. Isa booddee gareen tokko nama 6 qabata jechuudha. Gareen tokko nama 6 fiigsisuu dandeenya. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii addaan baasnee beekuuf nu gargaara jechuudha. Inni kabraa fi lakkoofsa hundaa amma 100 jiran 6 fiduudha jechuudha. Inni taansii jiru amma 5 fi 4 firreedha. Inni kun immoo meeqaaf hiruu nu gaafata jechuudha? 6 firraa jechuudha. 6 gaafa hirru bishaan abbaa liitira 2 6 bishaan darzana tokko ta'a. 72 darzana meeqa ta'a jedha. Lamaan ishee sun meeqa taateetti jalqaba? Tokko yoo taate 72 ishee immoo bishaan abbaa liitira 2 6 bishaan darzana tokko ta'a. Lamaan ishee jechuudha. 72 kana deebisnee meeqaaf irra jechuudha? 6 irra jechuudha. 6 gaafa qoodnu 12 taati jechuudha isheen immoo darzana 12 tokkoon ishee yookiin immoo lamaan ishee 6 gaafa taatu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin qooduu fi dandeenya jechuudha. Kana 72 jalqaba kan nuti maal goonu qabna. Lamaan ishee kun immoo 6 bishaan darzana tokko taate jechuun
liitira lama abbaan liitira lamaa ishee ja'an ishee gaafa isheen kana taatu ja'aafirra ja'aaf gaafa jirtu immoo tokko tokkoon darzana keenyaa suni 12 taate jechuudha. Darzana 12 arganna jechuudha. Fakkii armaan gadii garee miseensa ja'a qabutti qoodii miseensa ja'atti gaafa qonnu 18 yeroo ja'a wal qixa 3dha jechuudha. Fakkiin kunuunsi tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal. Salgan isaanii sagal 18 18 immoo garee ja'atti qoodee waan ta'eef garee ja'atti gaafa qoodnu sadiidha. Fakkii armaan olirraa kan hubattu waan 18 garee sadii miseensa ja'a qabutti qoodna jechuudha. Kunis akka armaan gadiitti ibsamuu danda'a jechuudha. Isuma akka garee irraatti gooneeti jechuudha. Lamaan ja'an gaafa hirreef jechuudha. Haala kanaatiin maal ta'e deebisnee qooduu yookiin immoo deebii keenya isa barbaanne arganna jechuudha. Kunis immoo egaa warreen kunis akkuma ja'a iddoo sadiitti qoodamu jechuudha. Kun sadii ja'a jechuudha. Kun ja'a sadii ishee ja'a kun ja'a 12 18 jechuudha. Bakka kanatti qoodnee gaafa ilaallee yookiin immoo ittiin mirkaneessinudha jechuudha. Warreen kun keessatti gaafa tokko waan isaaniitiif warreen kana jechuudha. Inni taasisee jiru gahee hiruu armaan gadiidha. Barbaade jedha. Akkuma gubbaatti ilaalle sana jechuudha. 12 hiruu ja'aafidha. Haftee malee akka isaan gahanidha. 2 jechuudha. 2 baay'isuu jechuudha 2. Akkasuma 48 54 kan inni qoodee jiru jechuudha. 48 ja'aaf gaafa hir'u akkasuma haftee malee kan isaan gahanidha jechuudha. Haftee malee kan isaan gahan meeqa ta'a jechuudha? 8 isaan gaha jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon 8 baay'isuu ja'a ammas meeqa jechuudha? 48 jechuudha. 54 yeroo ja'aaf ammas deebisnee 9 jechuudha. 9 baay'isuu ja'a 54 nuu kenna jechuudha. 66 ja'aaf gaafa hir'u ammas 10 nuu gaha jechuudha. 66 ja'aaf 10 tokko nuu gaha jechuudha. 66 11 baay'isuu 66 jechuudha. Ammas 78 kunillee akkasuma yeroo ja'aafidha qofaa kan nuti hir'attee fi 13 36 ja'aaf gaafa hir'us akkasuma 6 ta'an gaha jechuudha. 36 ja'a deebisaa ja'a baay'isuu ja'a 36 jechuudha. Konkolaattonni wal fakkaataan ja'a walitti gommaa 36 qabu. Tokkichi isaa gommaa meeqa qaba? 36 meeqa fira jechuudha. Ja'a fira deebisanii isuma kana jechuudha. 36 yeroo ja'aafidha jechuudha. Walqixa meeqa ta'a? Ja'a jechuudha. Tokko tokkoon isaanii ja'a jechuudha. Dinnicha kiloogiraama 90 namoota ja'aaf gaafa hir'u ammas kiloogiraama 90 nama ja'aaf irraa walqixxee yoo qoodne giraama meeqa isaan gaha? 90 irra ja'aafidha jechuudha. Walqixa 15 isaan gaha jechuudha. 15 baay'isuu ja'a 90 nu kenna jechuudha. Muuzii 42 deebisnee ja'aaf irra ammas muuzii 42 muuzii 42 irra ja'aaf gaafa oolnu walqixa 7 jechuudha. 7 isaan gaha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenya? Qooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin irra lakkoofsota hamma hundaa amma 100 jiran 7 yeroo deebisne immoo amma inni olitti 6 irree kun immoo 7 gaafa hir'u nama 7fidha jechuudha. Kutaa barnoota tokko keessa daa'imman 28tu jiru. 28 kan ammoo meeqaafirraa? 7firraa jechuudha. Qabutti yoo qoodde garee tokko daa'imman meeqa qabataa jechuudha. Tokkoon ishee 4 qabataa jechuudha. Torbeen kana jechuun 28 qoodduudha. Meeqaaf qoodna? 7f qoodna jechuudha. Gaafa kana deebiin keenya 4 jechuudha. 4 qabata. Garee daa'imman 7 qabutti yoo qoodne gareen tokko garee 4 qabaa jechuudha. Fakkeenya kana keessatti garee kana keessatti torbeen tokko guyyoota 7 qabaa. Guyyoonni 42 torban meeqa qabaata? 42 kana deebisnee maal goona? 7f qoodna jechuudha. Gaafa 7f qoodnu 6 ta'a jechuudha. Torbeewwan guyyoota 42 keessa jiran argachuuf baay'ina guyyoota torbee 7f hiruun argatta. Kunis immoo 42 hiruu 7 6 ta'a jechuudha.
Kanaaf guyyoonni 42 torbanoota meeqa qaba? Torbanoota 6 qabu jechuudha. Ji'a tokkoo fi torbee lama isa jennu jechuudha. Yookiin immoo torbanoota 6 torbaffaa guutuudhaaf yeroo jedhu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan Gilgaalaa 4-10 gaafa ilaallu 14 hiruu lamaaf gaafa jennu lamaaf deebisneedha kan isaan hiramanii jechuudha. Torbaaf hirreerra waan ta'eef lamaa kan gahaa jechuudha. Lama. Akkasuma 56 torbaa fi 8 isaan gahaa. 49 immoo deebisnee torbaaf gaafa hirru torba isaan gahaa. 21 torbaaf gaafa hirru 3. 77 torbaaf gaafa hirru 11. 91 deebisnee gaafa torbaaf hirru 13. Haala kanaatiin haftee malee isaaniif irraa jechuudha. Inni kan biraan immoo ifaan hiriyoota isaa torbaa waliin qarshii 84 maal hojii hojjetanii argatan walqixa qoodatan. Nama tokko qarshii meeqa gahu gahaa jechuudha. 84 yeroo meeqaaf jechuudha? Torbaa fi jechuudha walqixa 12 isaan gahaa jechuudha. Tokko tokko nama isaaniif 12 isaan gahaa. Manni barumsaa tokko daree 35 qabaa. Daree 35 yeroo torbaa fi ammas daree 35 torbaaf gaafa hirru meeqa isaan gahaa? 5 isaan gahaa jechuudha. Manni barumsaa tokko daree 35 qabaa. Gamoo torba qabaa. Gamoo torba qaba yoo ta'e fi torbanuu daree walqixaa yoo qabaatan gamoon tokko daree meeqa qabaata? Daree 5 qabaata jechuudha. Inni arfaffaanii namoota torba ta'anii dhadhaa kiloogiraama 70. Nama meeqa ta'anii? Namoota torba ta'anii 70 irra torbaa fi jechuudha. Walqixa 10 isaan gahaa jechuudha. 10 isaan gahee tokko isaanii gaheen nama tokko kiloogiraama 10 isaan gahee jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii wal gochuu dandeenya, ilaaluu dandeenya yookiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa hundaa amma 100 8 fiduudha jechuudha. Amma immoo 6 5 haga 3 irraa amma immoo meeqaaf irra jechuudha? 8 irraa jechuudha. 8 gaafa jiru akkuma jalqaba irratti ilaalaa turretti hojjenna jechuudha. Kubbaa 40tu jira. Kubbaa yookiin immoo kwaasiisa jennu 40tu jira. 40 kana meeqaaf irra jechuudha? 8 deebisneetu qoonna jechuudha. 40 yeroo 8 jechuudha. Deebiin keenya 5/8 40 jechuudha. Kanaaf aappiliin inni taatee jiru immoo aappiliin 24 barattoota 8tiif gaafa qoodamu jalqaba 24 keenya meeqaaf 8tiif qoodna jechuudha. 8tiif gaafa qoodnu 3 deebiin keenya. Kanaafuu barataa tokko aappilii meeqa 3 isaan gahaa jechuudha. Haala kanaatiin 8tiif gaafa jiru akkuma gararraatti irraa dhufneen jechuudha. Tokko isaanii irree argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii 56 hiruu 8tiif gaafa jennu torbaa jechuudha. Kun immoo torba isaan gahaa. 72 deebisnee 8tiif ammas deebiin keenya 9. 16 hiruu 16 8tiif gaafa hirru 2. 32 8tiif gaafa hirru 4. 8 8tiif gaafa hirru 1. 96 deebisnee meeqaaf irraa immoo 8tiif gaafa hirru 12. Deebiin keenya dhufee jira jechuudha. Inni itti aansee barattoota 64 garee 64 garee miseensa walqixa ta'ee 8tiif irraa jechuudha. 8tiif gaafa qoodnu ammas 64 yeroo 8tiif jechuudha. Deebiin keenya meeqa ta'a? 8. Haala kanaan keenya. Inni itti aansee jiru 80 8tiifidha jechuudha. 80 8tiif gaafa jennu 80 8tiif gaafa jirru 10. Gaaffiin isaa huccuu suufii hin hodhamne meetira 80 irraa huccuu meetira 8 meeqa tarsaafnee baasuu dandeenya? Meetira meeqa tarsaafna jechuudha? Meetira 10 tarsaafna jechuudha.
Inni itti aansee jiru immoo namoota 88 kan jiran jechuudha. Jalqaba 88 minibaasii nama 8 qofa baatudha jechuudha. Nama 8 baatuun al tokkotti geejjibuuf yoo barbaachise minibaasota meeqatu barbaachisaa jechuudha. 80 meeqama 88 irra 8 fi jechuudha kunis walqixa deebiin keenya 11 jechuudha. Minibaasota 11 nu barbaachisaa jechuudha. Lakkoofsa hundaa amma dhibbaa jiran sagalii fi fudhannee itti aansee jiru immoo sagaliifis gaafa jirus akkuma gararraatti 8 fi 7 fi 6 firri kanaafis inni irraa jechuudha. Barattoota 72 qabnaa jechuudha. Jalqaba barattoota 72 nu laatee jira. Barattoota 72 galma godambaa aadaa Oromoo daawwachuu deeman. Daawwachiisaa sagaltu jiru yoo ta'e daawwachiisaan tokko barattoota baay'ina walqixaa ta'an meeqa daawwachiisaa jechuudha. Kanaaf meeqa goona jechuudha. 72 keenya 72 irra 9 fi jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 8. Barsiisaan tokko barattoota 8 daawwachiisaa jechuudha. Hanqaaquu 36 walqixa 9 9 qoodnee garee tokko hanqaaquu meeqa qaba? 36 9 jechuun gareen tokko hanqaaquu 4 argata jechuudha. Haala kanaatiin tokko isheedhaan qoodnee jechuudha. Kanaafuu gareen tokko hanqaaquu 4 qaba. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu ni jechuudha. Meeqaaf hirreetu kana 9 gaafa hirru yookiin immoo gaafa 9 qoodnu jechuudha. Inni biraan gahee hiruu nuuf kennamedha. Gahee hiruu keessattis tokko ishee gaafa hirruu 27 kan inni nu laatamee jiru 9 gaafa hirruu 3 45 deebisnee 9 irraa 5 72 deebisnee ammas 9 irra sababni isaa immoo kan nuti qoodaa jiru 9 waan ta'eef 8 9 9 1 18 9 2 81 deebisnee meeqaaf hirrama immoo 9 irra ammas jechuudha. 9 gaafa hirru 9 9 baay'ee 9 81 jechuudha. Namoota 90 koree miseensota walqixaa meeqaaf irraa 9 gaafa hirru 10 jechuudha. Kun 90 hirruu 9 walqixa 10 garee meeqatti qoodnee jira? 10tti qoodnee jechuudha. Gatiin kitaabaa tokkoo qarshii 9. Qarshiin 63 kitaabilee meeqa bitachuu dandeenya? 63 maal goona jechuudha ammas 63 irra 9 jechuudha. Walqixa 7 nuu bitaa jechuudha. 7 baay'isuu 9 63. Inni xumuraa probleemota jecha lakkoofsa hundaa hamma dhibbaa hiruudha. Hamma dhibbaa hiruu keenya keessattis akkuma gubbaatti tokko isaaniif ilaalle dhibbaaf irraa jechuudha. Addanatti immoo isaa oliirraa adda kan taasisutti yookiin immoo probleemota jiran cuunfaa burtukaanaa mililiitira 30 walqixxeetti daa'imman 5 hirii jedha. 30 meeqaaf hirreetu deebisnee arganna jechuudha. 30 jalqaba addana kana keenya jechuudha. Eessa keessatti barreeffannaa? Jalqaba as keessatti barreeffannaa jechuudha 30. Mililiitira keenya 30dha. 30 kana immoo deebisnee meeqaaf irra? Nama 5 irraa jechuudha. Eessa 5 immoo 9 as keessa keenya jechuudha. 5 deebiin keenya addanatti 6 jechuudha. 30 hiruu 5 6 jechuudha deebiin keenya. Haala kanaatiin keenyatu maal gochuu dandeenya? Cuunfaa kana kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Deebiin keenya probleemota haala kanaan furuu dandeesseera jechuudha. Inni kan biraan bariisoo dureettii fi ayyaaneen mooraa mana isaanii naannessanii biqiltuu 27 dhaaban. Meeqa dhaabanii? 27 dhaabanii jechuudha. Naannessanii 27 meeqa dhaabanii? 3 isaanii walqixa dhaaban yoo ta'e meeqa dhaabanii 27 hiruu 3 goona jechuudha. 3 gaafa hiruu meeqa dhaabanii? 9 dhaabanii jechuudha. Kanaaf tokkoon isaanii biqiltuu 9 dhaabanii jechuudha. Inni fakkeenya 17 kaardiiwwan halluu garaagaraa 32 jiran 8 gareessi yookiin immoo gareetti qoodii jedha. Garee meeqatu uumamuu danda'a jechuudha. Garee jalqaba kennamee jiru sana isaaf hirreetu arganna ammasii. Tokkoon isaanii kaardii 32 kan kennamee jiru jechuudha. 8 8 8 16 32 jechuudha. Kanaaf isaan kana maal goonetu arganna? Deebii isa 8 sana
qoqqoonneetu jechuudha. Kunoo. Sorry. Kan garee sanaa keessatti baay'ina kaardiiwwan baay'ina garee hiruun arganna jechuudha. 32 hiruu 8 wal qixa 4 ta'a jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur iddoo afuritti qoodna jechuudha. Kanaafuu garee afur argannee jira jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko probleemota kana maal gochuu dandeenya? Hiruu dandeenya yookiin immoo qoqqooduu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa gilgaala 4 13 gaafa ilaallu ammas isa jalqabaa akkuma gubbaatti ilaalaa dhufne kan kenname sana guddaadhaa xiqqaadhaaf hirreetu isa arganna jechuudha. Inni kunis immoo meeqadha? 80dha. Obbo Magarsaan ro'oota 80 qaban ijoollee isaanii afuriif maal godhan? Qixxeetti yoo qoodan meeqa meeqa isaan ga'a? 80 afuriif gaafa hirrudha jechuudha. 80 gaafa afuriif hirru 5 afur afuriif gaafa hirru tokko tokkoon isaanii ro'oota 20 argatu jechuudha. Dhaabbanni horii aannanii horsiisu tokko loowwan 48 qaba. Dhaabbanni kun loowwan kana dirree marga bakka sadii jirutti maal godha? Bakka sadii jirutti wal qixa qoodee yoo bobbaasee tokkoon dirree loowwan meeqatti bobba'anii tokkoon isaanii 16tti bo'u jechuudha. 48dha kan nuti qabnu jechuudha. 48 kana immoo meeqaaf irra sadii adda qoodna. Kanaaf meeqa ta'a? 16 jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii ilaalla jechuudha. Inni kunis immoo obbo Daraaraan 95 maal 95 qarshii 95 iniin hojjettoota xaafii haaman 5f qoode. Kaffalan kana tokkoon isaanii qarshii wal qixaa meeqa argatanii 95 kana meeqaaf irratti arganna jechuudha. 5f yoo gaafa hirru tokkoon isaanii kun 95 hiruu 5f qoodne jechuudha. Wal qixaa 19 argatu jechuudha. Qarshii 19 argatan tokkoon isaanii jechuudha. Aadde Jiituun hoolota horsiisan keessaa 84 yookiin immoo hoolota horsiisan keessaa warra dhaalmaaf gahan 84 hoolota 6 maal godhanii? Hoolota 6 yookiin immoo hoteelota 6 wal qixa dhiyeessan. Tokkoon hoteela sanaa dhiyeessan. Tokkoon hoteelota meeqa dhiyeessanii jalqabni meeqadha? 84 hiruu 6 jechuudha. Kanaaf meeqa dhiyeessanii fi 14 dhiyeessaniif jechuudha. Hoteela tokkoof hoolota 14 dhiyeessaniif jechuudha. Isa kanas akkaataa kamiin argannaa? 84 irra 6dhaati jechuudha. Irra 6 keenyaaf gaafa hirru 14 isaan gahaa jechuudha. Inni shanaffaan obbo